Taatiin kun kan guyyaa hadhaa ganama sirka ganda Soolee Caffaa keessatti ta'amedha. Mee walumaan haa ilaallu. Egaa viidiyoon ammas gubbatti isinii kaa'aa jiru kun viidiyoo mana manguddoo obbo Adam Maammadooti. Mana obbo Adam Maammadoo haala kanaan gubanii ka'anii osoo inni fuuldura dhaabbatee kadhatu manguddoo abbaa ijoollee 22 nama ganna 60 bifa kanaan ajjeesanii reeffa isaa sachigatanii deeman. Yaa Oromoo, hammeenyi kanaa olii hin jiru. Wanti kanaa ol eeggannus hin jiru. Viidiyoo kana hadaraa isin taatu dhageeffadhaa, sheer waliif godhaa, ummata kanaaf sagalee ta'a. Nagaadiidhaan mootummaan akka jedhetti giddiidhaan amansiisa lolaan amansiisa jedhee kaayeffatee ittuma jira jammaree jira. Warri dhengedda nagaadiidhaan wanniin jedhe maa guutuu dhabaa wannan jedhe maa guutuu dhabaa nagaadiidhaan kunoo sabni keenya akkanti dhufaa jiran dhumaa jiranii Arsii keessaa itti gaafatamummaa kan fudhatu Jaalmarroof Abiyyiidha. Jaalmarroof Abiyyi dhengedda dhibbatti wanni jedhame sun yoo guutuu baate nageenyi saba keenyaa eegamnaan nagaa ta'uun dirqama keessan ture sida. Garuu wannan jedhe maa guutuu dhabaadhaaf wannan jedhe maa ta'uu dhabaa ammaa jecha Jaalmarrootiin bulaa. Jaalmarroon maa jecha Abiyyiitiin bulaaf saba ficciisaa jirtanii mootummaan amma erga nagaadidanii giddiidhaan nagaa qabachiisa jechuun saba gideenii mucuruq lafarraa godhee akka saba lafarraa manni gubatee dhume hiriira itti bahee akka yookiin waraana bilisummaa Oromootti hiriirri bahamuu fi akka waan isa booda Rabbuma beekaa itti gaafatamummaa dhiiga sabaaf mana sabaaf qabeenya sabaa wanni gaafatamu Jaalmarroof Abiyyiidha. Maaliifi sababni jari nagaa ta'uu didan sabni nagaan isaa eegamnaan kan biraa booda guuta. Nagaan sabaa eegamee manni isaa eegamee sabni lolleerraa dhaabbatee nagaan isaa yoo eegamee jedhe wanni biraa booda guuta. Aangoon sabni nageenya eeguudha malee eenyuyyuu habulchu nageenya fedhu. Jenniin habulchu lolleerraa dhaabbachuu miidhamuu hafuudha malee wanni biraa hin jiru. Garuu wanni si wal gaafattaniif wanni si wal diddan nuun ta'u nuti nageenya feena ammallee. Eenyuun yoo ta'e nuti nageenya feenya isa baddaa jiru ta'e sammuu aangoora jiru ta'e sabni keenya akkana gubachuun feenu waan feetan irratti walii galaa waan feetan irratti walii galuu didaa malee nuti amma ilmaan Oromoo idil addunyaarra jirtanu walaa Abiyyi walaa Jaalmarroo deeggaruu dhiibnee tokko taane nuti hiriira nagaa bahuudha. Jarattiin lamaa walii nagaa taatu fedhu aangoo walii haa kennanu fedhu boolloo wala buusanu fedhu lamaan jira malee haa galanu. Nu goddaa miti kun garuu sabni keenya akkasitti gubatee manni irraa diigamee ajjeefamaaru kun erga Jaalmarroon dide akkasittiin amansiidhaadhaaf kutatee ka'eera. Himamee jira miti kutatamee ka'ee jira. Wanni kun nuti hiriira nagaa bahuu qabna. Nagaadhaaf jarri lamaan akka walitti nagaa ta'anu malee waan akka naanaa guuttu malee waan akka naanaa bittu malee jechuun hin jiru. Kanaafuu tokko ta'uun dirqama. Kanaafuu nuti mootummaaf Jaalmarrootti hiriira bahuun dirqama. Wanni isin galuu qabu. Malee utuu kan jennu waggaa meeqa sabni keenya dhumaarare. Saba dhumaara bara waan goonu dhabne saba dhumaara.